بسم الله الرحمن الرحيم. وبليان كي خم مسلمة مرتمان كيسنو جرجرتو أكم نجا فياك أبدو جلك أبني دبيدا مك عربي جالتماتي في مرفتات هيتي كان أوما سامراف تلو أولات هيتي وبليان مسلمة أرسينا تكتم باينا دينك سيفتي نأجايب سيفتي في كرسوان نافي سنيفي سنتاجي يادو تكانك أبدي جمخي إسان رفي سيناني سينا مالينا نبي موسى عليه الصلاة والسلام قافتك ربي ساقافته يا ربي هي أكمتمي نمني دردبان نمني آنقون قمني ييسي مسكيني ركتان أكمن نما آنقو قبو نما آنقو قبو را حق سافر چودن ديا مينا همي جي ربي سا سبحانه وتعالى نبي موسى عليه السلام قافته كان ربيني جل وعلا يا نبي موسى يا قبري چخي ديمي تيا ارقما خي bakka kana dhaqii jee iddoo takka deeme ittime salaata asrii booda laga kana bira dhaqii waan ta'u laalii jeen kana nabi Muusaanis alayhi salaami deeme bakka san dhaqee taa'ee waan ta'aa jiru waan ta'u taa'us daawwate kana osuma taa'ee inni bishaan gaararraa gabbu bishaan laga keessa yaa'uu fi waca shimbirroota dhageeffatu gurbaan tokko gaala isaa fe'atee gama laga bakka nabi Muusaan alayhi salaami taa'u jiru kana dhufe namtichi gaala isaa kan deemaa dhufeen irraa bu'ee gaala isaa hidhatee meeshaa isaa irraa buufatee dhiqatuudhaaf dhuguudhaaf bashannanuudhaaf irraa bu'e kana osoo boorsaa tokkoon deema namtichi boorsaa laga moggaa kaayyatee bishaan dhiqachuu seene bishaan dhiqatee dhugee hoggaa quufe boorsaa yeroo duraa lafa kaa'e san irraanfatee gaala isaa fe'atee qote kana osuma namtichi boorsaa isaa yaadatee hin deebi'in jidduudha mucaan xiqqaan tokko qaxaleen amma lafaa ol bahu kan fuullisaa boshoqaa kafoon xiqqeenyaa foon dhalootaa fuulirraa qabu mallaan isaa lamaan boshoqaa tokko dhufee anuma nabi Muusaa osuma nabi Muusaan taa'u jiru mucaan sunis bishaan dhuge mucaan dhugee dhiqatee yoggaa ka'ee deemu boorsaa tokko isa moggaa taa'u arke kana mucaanii boorsaa kana fuudhee hoggaa banee laalu maallaqa baay'ee keessa jira maallaqni sunis lakkoo isaa yeroo rakkaamu diinaara 20 ture kana mucaan fudhatee hulii deeme osuma dubbiin kanaan jiru nabi Muusaanis alayhi salaami taa'ee waliin laalaa jiru mucaanis maallaqa fudhatee qote namtichi boorsaa dhiisees hin deebine nabi Muusaan caljeet taa'ee laalu jira kanaafi kana jidduu tanaafi tana jidduu namtichi tokko namni sagala baarika kurneessaa rabbi sin godhiniin waan firraa kadhata waan ta'eef namtichi tokko fiigaa dhufee bishaan kana dhuguudhaaf itti gaggodhate namtichi jaarsa dullachaa totorraadha nama umriin isaallee deemte aakhirul umrii nama jaansani kana hulii abbaan boorsaa maallaqaa sunis yaadatee fiigaa dhufe yeroonii fi dhufuu boorsaa isaan garree namticha dullacha bishaan dhuguu dhufe kana bicha arge jaarsa kanaan adeeroo maallaqa tokko boorsaa tokko gartee jeen namtichi dhuguma boorsaa sin garree ani hin garree jeen oonatti himi gartee hin garre si malee eenyuu dhufe hin garre aboo dide hin garrees dhugumaa hin arkini kana ulii maal jeen hin garre boorsaa namtichi habalee isaaf baafateetuma seefii goraadeedhaan mormarraa darbe biraa kute kana hulii nabi Muusaan alayhi salaami rifatee baay'ee rifatee rabbiin yaa rabbii kiyya jaarsa kee miskiina kana namtichi habalee mormarraa darbee duuba hooyii jennaan yaa nabi Muusaa yaa ergamaa kiyya mee nan dhageeffadhu jeen ammaan tana jeen namtichi dura gaala qabatee dhufe ka boorsaa maallaqaa irraanfate sun abbaan mucaa xiqqaa maallaqa fudhatee sun amata 20 isa bira dalageeti diinaara 20 maallaqa isaa osoon kenniniif qarshii tokko osoon kenniniif hulii isaa yoomiyyaa isaa osoon kenniniif ari'ahee jeen abbaan namticha maallaqa irraanfatee kun kanaan haqa abbaa isaa sanirraa galcheefi abbaan namticha gaala fe'atee dhufee kun kan maallaqa irraanfatee kun abbaa mucaa xiqqaa maallaqa fudhatee kana haqa isaa hanga silaa arri gurbaan isaa dhiise kana dhoorkate saniifin irraa galcheefi jeen namticha ammoo sii fuudhe jee maallaqa kan inni fuudhin inni mataarraa darbe kana abbaa isa kanaa kana gurbaa du'e kanaatu
abbaa gurbaa du'e kanaa ajjeese abbaa jaarsa du'e kanaatu ajjeese saniifiin haqa abbootii isaanii isa walirraa galcheefii jeen namoonni sababa adda addaatiin biyya ambaa keessa yaatanii hoolii dalaydanii dhabdan sabbara insha Allah akka keessanii rabbiin biyyarraa hin baane waan ta'eef araba ta'us ajama ta'us mootii ta'us gabricha ta'us dalagataa ta'uu fi dalasiisaa ta'us haqa nama hundaatu haqa keessan hundaatu gama keessan abadan guyya tokko deebuuf ta'a gama ilmaan keessanii deebuuf ta'a kanaafu rabbii haqa tokko hayni tokko isan dhokanne kareettii gaafa hin qabneef guyyaa qiyaamaa reettii gaafa qabdurraa galata galchuu taa'u ka haqa warra azaabaatiif warra jannataa irra jiruu fi haqa warra jannataa ka warra azaabaa irra jiru adda galchuuf taa'u sanirra sabbara isiniin jaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa maqaasaa alhaqqu jee of yaamu yeroo of yaamu waa dhugaa dubbatee isiniin jecha seenaan kun yoo isin ajaa'ibsiisee yoo isin tole irraa qooda fudhattan obboleeyyan keessaniifis qooduu akkan daganne isiniin jecha hanga yeroo biraa yoo rabbi fedhe walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.